waaqummaa namatu kenneef malee inni ofii isaatiif waaqa ofiin hin jenne. Jalqaba irratti waaqni illee waaqa isaan hin jenne. Aslan waaqi waaqa namaan hin jedhu. Waaqni nama namaan jedha. Namni illee nama namaan jedha. Inni illee ofiin waaqa hin jenne. Itti dabaluudhaan bartoonni isaallee waaqa hin jenneen akkuma obboleessi keenya kaardaan illee dhiyoo dhufe garuu dhiyooma seene garuu as jala baay'ee hin turre jechuudha. Akkuma kaalleeyyuu dubbachuudhaaf yaale bartoonni isaallee waaqa isaan hin jenne. Hundaa ol garuu kan itti dhiyaattu harmee isaati. Erga rabbiitii rabbii gaditti jechuudha. Erga rabbiitii kan namatti dhiyaattu kan nama beektu harmee ofiiti. Naannoo keenyatti wantichi aadaa ta'e amantii ta'e hin beeku malee haati ofii fi abbaan ofii namarratti waliyyidha yookaan ammoo waan namni fuulduratti ta'uyyuu tilmaamuu ni danda'anii jedhamee beekama jechuudha. Haadha ofii abbaan jechuudha. Nama beekuu irra darbee fuulduratti namni kun ilmoon koo kun akkas ta'a kan jedhu jechuudha. Tilmaamuu illee danda'anii haga jedhamu tokko ga'a jechuudha. So kanaafuu harmeen isa deessee ilma isheeti mucaadha daa'ima. Gaafa guyyaan kittaannaa isaa ga'ullee jechuudha. Geessitee akka aadaa warra yeroo sanaatitti akka aadaa Israa'elitti namni daa'imni yeroo dhalate hin kittaanama. Warri bara kanaa Phaawulosiin bulanii kittaanuu dhiisan malee akka aadaa Israa'elitti illee hin kittaanama jechuudha. Yesuus Kiristoos illee kittaanameera. So ilma namaa akka ta'e beektee ilma namaa akka ta'e deessee beektee deessee akka kittaanamuuf illee geessitee kittaaname jechuudha. Kittaaname sana malallee badeellee barbaadamuu ture jechuudha yeroo sanatti. Gaafa inni badu mucaan kiyya kun waaqayyoodha waan ta'eef badullee sayyuun dhaqu jettee hin teenye haati isaaf abbaan isaa jechuudha yookaan immoo Yoosefii wajjin hin barbaacha turan hedduu barbaaduu turanii. Yeroo barbaadamuu ture sanatti barbaadanii argatan jechuudha. Argatanii gammadan. Sana malallee Maatewosiin keessa kan dubbatame Yesuus Kiristoos gaafa daa'imummaa isaallee Herodoos mootii jalaa jira yeroo sana jechuudha. Inni ni ajjeesa jedhamee sodaatamee jalaa baqatanii Gibxitti galan. Jalqaba irratti yoo waaqayyo ta'e waaqayyoon namni ajjeesa jedhanii jalaa fudhatanii badani tokko. Kan lammaffaa waaqayyootu ammallee waaqayyootu gaafa harmeen isaa isa deessulleen foonaa horii keessa kaa'ame harmeen isaa foonaa horii keessa jechuudha. Deemuu turan gaafa sana Yoosefii wajjiniin maqaan namaa galmeeffamuuf waan tureefi yeroo sana jechuudha. Mootii yeroo sanaa akka namoonni hundi galmaa'an ajaja baasee jennaan ajaja sana raawwachuudhaaf jecha Yoosefii wajjin galmaa'uu deemanii jechuudha. Yeroo sana kaadhimaa Yoosef turte isheen otoo deemuu jiranii karaatti deesse Maariyaam akka macaafni jedhutti jechuudha. Karaatti ciniinfuun qabatee deessee erga deessee booda immoo foonaa loonii keessa jechuudha. Naggaadee warri karaa deeman illee warri loon tiksan illee mucaa waan horiin nyaatu keessa kaawwamee jiru dhufanii arganii turanii. So waaqayyoodha kan bakka foonaa loonii keessa kaayame. Itti aansuudhaan waaqayyoo kan kittaaname sun waaqayyoo kittaaname ishiin kittaanamte harmeensaa waaqayyoon kittaansifte inni kittaane sunoo waaqayyoon kittaane waaqayyoo akkamittiin kittaanama. So walumaa galatti achi booda immoo akka Luqaas keessatti dubbatametti jechuudha. Inni kuni namootaa fi akkasuma waaqayyo irraallee beekumsa dabalachaa guddatee jedha Luqaas yeroo dubbatu jechuudha. Fakkeenyaaf akka Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 52 irratti dubbatametti jechuudha. Yesuus immoo waaqayyoo fi namoota irraa ayyaana argachaa namummaadhaa fi ogummaattis in guddata ture jedha. Waaqayyotu namoota irraa ayyaanaa fi ogummaa argata moo maal jechuudha? Keefyaani. Akkasuma Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 40 irratti illee maal jedhaa? Mucichi immoo guddachaa jabaachaa ogummaadhaanis guutamaa adeeme ayyaanni waaqayyoo isarra ture jedha. Waaqayyotu ogummaadhaa fi akkasuma immoo ogummaadhaan jabaachaa akkasuma guddachaa ayyaanni waaqayyoo irra ture akkasii. So haadha isaa caala kan isa beeku hin jiru. Itti aansuudhaan bartoota caala kan isa beeku hin jiru jechuudha. Haati isaa yeroo sanatti isa otoo inni garaa jiru waaqayyoon galateeffachaa turte. Ishiin waaqayyo garaa ishii jiru san galateeffachaa turte moo waaqayyo isa waaqa keessaati? Moo waaqayyo lama galateeffachaa turte? Moo garaa keessatti waaqayyoon baadha jettee beektee jirti?
Itti aansuudhaan gaafa sana Gabreeliin jechuudha. Gabreeliin dura karaa Elsaabeet dhufee ka'ee achi booda yeroo muraasa booda jechuudha. Ji'a muraasa booda gara ishee deeme. Gaafa Elsaabeetitti gaafa dhufu ani Waaqayyo isa dura ani Gabreelii isaa fuula Waaqayyo dura dhaabbatudha jedhee dubbatee ture. Gabreeliin suni jechuudha kan dhufe gara Maariyaam yeroo dhufe ilma deessa jedhee immoo Waaqayyo deessa jedheen. Ilma deessaa jedheen. Otoo Waaqayyo kan deessu taate akkamittiin ilma argadhaa jettee gaafatte gaafa san jechuudha. Akkamittiin ilma argadhaa anooti jennaan barre Waaqayyoof laafaadha. Hundumtuu laafaadha Waaqayyoof jedheeti deebiseef. Otoo Waaqayyoon ta'uu beekte akkamittiin argadha akkamittiin ta'uu danda'a jettee maaf gaafatti? Kalas Waaqayyoon argachuu jirti waan ta'eef. So kun tasmallee waan namatti dhiyaatu miti. Itti aansuudhaan abbaa caala kan nama beeku hin jiru jechuudha. Abbaa of caala anaan caala eenyumtuu kan na beeku hin jiru. Yesuus Kiristoos tarii dubbatee jira waan waaqummaa isaa kana. Ammallee yeroo baay'ee waan waaqummaa Yesuus yeroo gaafanne akkasuma Yohaannis tokko tokko nuu kennan sagalee waaqa irra ture maalirra ture akkas ture achi ture jedhan. Yesuus kana waan sagalee tasumallee ta'ee hin dubbanne jechuudha. Waan ani hin dubbanne waan ani hin goone eessaa fiddee na himta? Eessaa fiddee na madaalta? Eessaa fiddee waan kootiin dubbatta? Yoo dubbattellee dhugaa ta'uu danda'a? Kitaaba 100 waan kiyya yoo barreessite ati tasumallee dhugaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Maal yoo wanni san ani yoon dubbadhe malee waa'ee kiyya. Waa'ee koo namni na caala beeku kamillee hin jiru jechuudha. Harmeen kiyyayyuu na caala hin beektu waa'ee kiyya. Anatti aantee beekti malee. Uummanni koomentii barreessaa hin jiru moo anatti argaa hin jiru isaa? Kan inshallah. Moo shabakaan koo sirriifi sagaleen koo jiraa? Sagaleen kee jira bara uummata koomentii dhiisi malee. Maal ta'an irra fanii sagaleen kiyya kun dubbiin kiyya kun nama raffisa moo? Jira jedhamee yeroo takka yoo isin hin jirre natti hin tolu. Akkas kun yaa salaam jirra jedhaa. Waa akkasi malee. Walumaa galatti jechuudha jiraadha ammayyuu jiraadha. Umurii dheeraa isaa jiraadha wallahi. Walumaa galatti abbaa caala namni nama beeku hin jiru. Anaan caala namni anaan beeku hin jiru jechuudha. Walumaa galatti Yesuus Kiristoos waan waaqummaa isaa hin dubbanne waan maalii dubbate malee waan maalii dubbate waan namummaa isaa dubbate. Yesuus Kiristoos Yohaannis keessatti Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 40 irratti illee bakka biraatitti illee ani nama eessaa akkan ta'e na beektanii jedhe. Ani nama eessaa akkan ta'ee fi eessaa akkan dhufe illee na beektanii jedhe yeroo barsiisaa turetti jechuudha. Inni namummaa isaa iyyuu inni himate ammaasis raajii akka ta'e inni himate ergamaa akka ta'e inni himate waaqummaa isaa maaf himachuudha baate. Moo ani waaqummaan kun ammoo waan qircamee namaa kennamudha. Yaani waan namni tokko namaa kennee namarraa fudhatu moo? Fakkeenyaaf Waaqayyo abbaan ani Waaqayyoodha. Waaqadha. Anaan malee Waaqayyo kan biraan jiru jedhee dubbate. Inni Waaqa waan ta'eef. Inni kunoo maaf hin dubbanne jennee yeroo gaafannu in sodaatee jedha. Yesuus Kiristoos wanni inni ani Waaqa jedhee sodaachuu dhiisee fi aniif abbaan tokko jennaanuu dhagaadhaan reebanii. Aniif abbaan tokko jennaanuu dhagaadhaan reebanii. Otoo inni Waaqaan jedhe immoo hin dhiisanii ni ajjeesanii kanaaf sodaate. Maali ammas ajjeesan jettanii mitiiree? Ammas ajjeesanii miti nafnee waa akkas hin jettanitti. Yesuus Kiristoos sodaataa miti. Goota nabiyyii akkaan jajjabaa kufrii dura dhaabatu, shirkii dura dhaabatu. Akkamittiin Waaqayyo nabiyyii ta'eeyyuu nabiyyiin hin sodaatu jechuun jirra. Waaqni akkamitti sodaatame? Tayyib. Erga Waaqa ta'e. Mee Yesuus Kiristoos Waaqa sodaataadha moo sodaataa miti kan jedhuufi sodaatee dhokse kan jedhaniifi macaafni waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee isaa maal dubbata? Luqaas boqonnaa 20 lakkoofsa 45 irraa kaasnee yeroo dubbifnu namoonni hundinuu utuu dhaggeeffatanii Yesuus bartoota isaatiin barsiisota seeraa warra wayyaa dhedheeraa uffatanii lafaan haraa naanna'an gabaa keessattis namoonni gugguufanii akka nagaa isaan gaafatan jaallatan akkasumas mana sagadaa keessa taa'umsa ol'aanoo lafa cidhaattis iddoo ulfinaa fo'atan irraa of eeggadha. Isaan kun warra fuchee eeggatanii bultoo haadha hiyyeessaa duraa fixan. Fakkeessaadhaaf immoo kadhata isaanii dheeressanidha. Egaa isaan kanatti yakka caalutu itti murama jedhe. Yesuus Kiristoos otoo namoonni hundi wal ga'ee jiru
otoo warri seerotaallee warri fariisotaallee akkasumas saduuqonnillee otoo uummanni hundi wal ga'ee jiru maal jedheen barsiisota seeraa isaan bira dhaabbatee itti himuu jira jechuudha. Barsiisota seeraa warra wayyaa dheeraa uffatanii lafaan haraa naanna'an gabaa keessattis namoonni gugguufanii akka nagaa isaan gaafatan jaallatan akkasumas mana sagadaa keessa taa'umsa ol aanoo lafa cidhaattis akkasuma iddoo ulfinaa fo'atanirraa of eeggadhaa jedheen. Isaan kun jedheeti likkii isaanii itti himee jechuudha. Fuuldura isaanii dhaabbatee isaan bira dhaabbatee.